Sadura Ameen. macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaaseen dubbisaa sagalee kana sin tajaajilera ta'een beeku kanaan dura egaa yoo tajaajilamtees rakkoon biraan jiraatu macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 kaaseen dubbisa akka jedha raajiin Eliyaas jedhamu tokko biyya Giliyaad keessa iddoo Tishib jedhamtu keessa hin jiraata ture. Inni Ahaab mootichaanii dhugaa Waaqayyo gooftaa Israa'elii isaan hojjedhuu fi guyyoota isaa mootichaan dhugaa Waaqayyo gooftaa Israa'el isa ani hojjedhuu fi hamma ani guyyaa isaa himuutti waggoota dhuftu kanaa kaasee fixeensi lafa irratti hin argamu yookiis bokkaanis hin roobu jedhe. Lakkoofsa 2 yommus dubbiin Waaqayyo gara Eliyaasiin dhufee iddoo kanaa ka'ii gara ba'a biiftuu achi adeemiitii laga Kiriyaat isa Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu jiruu keessa dhokadhu. Lagicha keessaa bishaan hin dhugdaa achitti nyaata akka siif fidaniifis qorruu siif abboomeera jedheen. Lakkoofsa 5 Eliyaasis akkuma Waaqayyo isa abboometti gara laga Kiriyaat isa Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu jiruu dhaqee achi hin taa'ee jedhetti ofii haasaa. Lakkoofsa 4 irraan deebi'a. Lakkoofsa 3 kaasee irraan deebi'a. Iddoo kana ka'ii gara ba'a biiftuu achi adeemiitii laga Kiriyaat isa Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu jiruu keessa dhokadhu. Lagicha keessaa bishaan hin dhugdaa achitti nyaata akka siif fidaniifis qorruu siif abboomeera jedhee jedha. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Ameen. Mata duree akka jiru irrattanii isin tajaajila hamma Waaqayyo na gargaaree sa'aatii qabna natti fakkaata. Amma danda'ame yoo naa danda'ame giddugaleessumatti itti fayyadamuu yaala. Qajeelfama dubbii Waaqayyoon geggeeffamuun mo'icha fida. Geggeessaa dubbii Waaqayyoo geggeessaa hafuura Waaqayyoon jettaniis qabachuu dandeessu. Walumaa gala garuu jiraachuun mo'icha fida waan jedhu irrattan haasa'uu barbaada gabaabsee. Iddoo kanatti biyya Giliyaad keessa Tishib iddoo nama jiraatudha. Bara mootiin Ahaab biyya Israa'elootaa bulchu keessa haa ta'u iyyuu malee sa'aatii bara Eliyaas kana baay'ee isaa keessa galee tantanaasaa namoota sanii galudha waan ta'eef yeroo koo eeggachuuf jedhee gabaabaamatti dubbima Waaqayyoon haasa'a. Bara Eliyaas murtoodhaan yaada Waaqayyoof ulfina Waaqayyoof hinaafee haasa'u kana keessa baratti dhaloonni Waaqayyoo irraa galagalee Waaqayyoo irraa garaan isaa fagaatee waan hundumaan iyyuu yaada Waaqayyoo jiraachuu utuu hin taane yaada mataasaa jiraachuun itti baay'atu keessa Eliyaas kuni addatti Waaqayyoof nama jiraatu ture. Bara sana dhaloonni Waaqayyoo irraa galagalee waaqa tolfamaa warra Ba'aal Daagon Asheer kan jedhamuuf warra sagadanidha. Waaqa halkaniif guyyaa wal gegeeddarsiisee isaan jiraachisu dhiisanii waaqa yerootti eegee roobsee midhaan biqilchee bonaaf ganna waliin jijjiiree isaan jiraachisu dhiisanii waaqa waan hundumaa godhee isaan gargaaru dhiisanii waaqa bifaaf fakkeenya isaatiin isaan uume dhiisanii waaqa kan biraatti bara dhaloonni fuula isaa deeffatan keessattuu ulfina Waaqayyoof hinaafeetu murtoodhaan yeroo inni waa dubbatutu argina jechuudha. Yeroo murtoodhaan waa dubbatu kana keessatti immoo akka Isaayyaas faayi Waaqayyootu itti dubbata isaan immoo sabatti dubbatu. Hisqeelfaanis akkuma kana Waaqayyootu yaa mucaa namaa jedhee taasa'a waan Waaqayyoo itti taasa'u sana yookiin hin dheekkamata yoo ta'e Waaqayyo isatti dheekkamu sana Waaqayyo akka isaan dheekkamaniif itti himu sana godhaniitu dhaqanii sabatti haasa'u. Ermiyaas faanis akkuma kanaa jechuudha. Iddoo kanatti garuu Waaqayyo Eliyaasiin dhaqiitii sabni kun narraa galagalee sabni kun na didee sabni kun ulfina koo ormaaf laatee sabni kun narraa fagaatee sabni kun na dhiise ani immoo saba kanatti gaddeera. Dhaqii naa dheekkamii dhaqii bokkaa ishii irraa caamsa jedhiitii itti dubbadhu kan jedhu Waaqayyo isaatti haasa'u hin argitan. Tarii kallattii biraan nama argate yoo jiraate immoo naaf ibsuu danda'a hin argine ani. Garuu ulfina Waaqayyoo miidhamu argeetu ulfina Waaqayyootti bu'amu argeetu dhaloonni kun Waaqayyoo irraa galagaluusaa argeetu Waaqayyootti dhaloota qoosan kana argeetu ulfina Waaqayyoo kanaaf hinaafeetu
waggoota dhuftu kanaa kaasee bokkaa yookaan fixeensi lafarratti hin argamu hamma guyyaa isaa himutti jedhe. Atirraa hin argattan. Garuu jecha Eeliyaas kana keessa waan ana dhuunfaa kootti Waaqayyo ummatu isa kan saatii ta'e kuteeti. Bokkaa utuu caamseeti. Waaqayyo amma waan isa biraa dhufu kana dhaloota kaarraa utuu waan kan saate deeffateeti eenyummaan dhaloota kanaa hin beekamu waan jedhu wayii tokkotu yaada Eeliyaasiin keessa jira jedhee yaada. Waggoota dhuftu kanaa kaasee bokkaa yookaan fixeensi lafa irratti hin argamu gaafa jedhu Waaqayyo biraa dhufa waan ta'eef qaalluu biraa hin dhufu, xibaaraa biraa hin dhufu, dabtaraa biraa hin dhufu, asimaatii biraa hin dhufu, bokkaaf ganna bonaaf ganna kan wal geggeeddarsisee jiraachisu samiirraa immoo bokkaa roobsee lafa keessaa biqilaan biqilee dhalli namaa akkatti jiraatu kan godhu Waaqayyoodha waan ta'eef sabni Waaqayyo irraa nyaachaa Waaqayyo irraa galagale kuni utuu Waaqayyo waan kan isaa ta'e deeffate eenyummaan isaa hin barama waan jedhu wayii tokko of keessaa qabaala jedhee yaada. Maaliif yoo jettan immoo amma gaafa guyyaa isaa himutti waggoota kana dhuftu kaasee bokkaan lafarratti hin argamu jechuunsaa inni si ittiin of jajjan, inni si harkaa nyaachaa, inni si harkaa dhugaa, inni si ittiin jiraachaa irraa galagaltan kuni mee waan kan isaa adeeffatu an mucaa isaatii ulfina isaa miidhamuun mul'atti dhaga'ameera jedhee murtoodhaan haasa'uunsaa kuni utuu Waaqayyo waan kan isaa ta'e deeffannaan obbarte sabni kun waan jedhamu wayii of keessaa qaba. Dhaloonni kun amma har'ayyuu nuun iyyuu taanaan dhaloonni nuyi gidduu jirru kun iyyuu Waaqayyo jiraachisaa, Waaqayyo itti uwwisaa, Waaqayyo nyaachisaa, Waaqayyo qilleensa gaarii laachaa fi lafa irra deemu laachaa fi bokkaa Waaqayyo roobsu biqilaa Waaqayyo biqilchu nyaachaa firaafiree lafa kana keessaa bahu Waaqayyo biraa dhufu Waaqayyootiin ta'u kana hundumaatti gargaaramaa garuu Waaqayyoof jiraachuu dhiisee jira dhaloonni har'ayyuu. Haa ta'uyyuu malee akkuma bara sanaa warra ulfina isaaf inaafanii jiraatan, warra ulfina isaaf adda ba'an, warra isaaf of eeggataniif Waaqayyo of eeggata waan ta'eef Eeliyaas gaafanni waggoota dhuftu kanaa kaasee bokkaa yookaan fixeensi lafa irratti hin argamu jedhee murtoodhaan waa jabeessee gaafanni dubbatu Waaqayyo immoo lakkoofsa lama irratti gara isaa dhufe. Sagaleetti erge, sagaleetti dubbate maal jedheen yommus dubbiin Waaqayyo gara Eeliyaasiin dhufe jedha. Erganni murtoodhaan waan dubbate, erganni waan haasa'e, erganni waan jedhu jedheetii booddee yommus dubbiin Waaqayyo maal ta'e gara Eeliyaasiin dhufe jedha. Maal kan jedhu iddoo kanaa ka'iitii gara ba'a biiftuu laga Kiriyaat isa Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu jiru dhaqiti maal ta'e dhokadhuu ittiin kan jedhutu dhufe jechuudha. Maaliif jennaan kana jechuun ayyaada keetti waliin galaan akkuma ati jette kun hin ta'an bokkaan hin caamaan rakkinni hin dhufaan ati garuu gara iddoo si agarsiisu dhaqii dhokadhuu ittiin jedhe Waaqayyo. Maaraabaadaa namaa yaabaayyaa har'as Waaqayyo har'allee raajii hedduuyyuu qabna waan baay'ee nuun jedhamu baay'eetu jira. Laphee dhuunfaa keenyaatti naasaa nama garaagaraan nutti naasaa silkiidhaan yeroo namaa wajjin kadhan Waaqayyo waan dhugaa ta'e tokko namatti hin haasaa. Waaqayyo yeroodhaan sagalee mataa isaatiin nu fida. Utuma Waaqayyo sagalee fiduu baateeyyuu immoo akkasumatti ulfina isaaf warra inaafanii jiraatanitti Waaqayyo sagalee isaa qaba. Sagalee itti erguu qaba. Haasaa itti haasa'uu qaba. Jecha laatuuf qaba. Karaa itti agarsiisu qaba. Waaqayyo dhufee maal jedhe? Inni ati dubbatte kun hin ta'an. Haasaa Waaqayyo keessa wanti jiru bokkaan hin caama rakkinni hin ta'an. Ati garuu ka'iti maal ta'e? Gara iddoo si agarsiisu laga Kiriyaat Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu jiru dhaqii dhokadhuu ittiin jedhe Waaqayyo. Asitti ijoon konni guddaan mata dureen konni guddaan kan isin argachuu dandeessan. Waaqayyo qajeelfamatti laate. Qajeelfami immoo har'ayyuu Waaqa biraa namatti hin dhufaa. Namaaf nama gidduuyyuu immoo qajeelfama hin jiraataa. Abbaa manaaf haadha manaa gidduu qajeelfama hin jiraataa. Haadhaaf ijoollee, abbaaf ijoollee, maatii gidduutti iyyuu qajeelfama hin jiraata. Qajeelfami immoo gaafa laatamuu hojiirra ooluu malee isaatii habaduuf hadhiifamuu miti. Gaafa qajeelfami laatame hojiirra ooluu gaafa dadhabuu inni qajeelfama sana laate baay'isee hin aara. Mana keessan keessaa intala keessan yookaan ilma keessaniin kana godhi na eegi, kana sirreessi, kana hojjedhu jettanii wanti isin itti himtan sun achuma jira yoo ta'e nama qajeelfamatti laattan sanaaf gammachuu guddaa hin qabaattan. Maaliif wanti isin itti himtan sun hojiirra hin oolle waan ta'eef. Egaa Waaqayyoos Eeliyaasiif qajeelfama laate. Eeliyaasis gaanii qajeelfama Waaqayyootti laate kana hojiirra hin oolchu taanaan maal ta'a? Waaqayyo itti gaddaa jechuudha. Har'as gara keenyatti gaafa deebinu Waaqayyo guyyaadhaa guyyaatti qajeelfama jireenyaa nuu laatu qaba.
Daqiiqaatti sa'aatiitti guyyaa torbanitti qajeelfama jireenyaa nu laatu qaba. Qajeelfama inni Waaqayyo nu laatu kun immoo hojiirra akka oolchinu malee dhageenyee akka dhiifnuuf miti. Kanaaf Waaqayyo maal jedheen kan iddoo kanaatii gara ba'a biiftuu dhaqi jechuun Eliyaasiin dhaqi raajuu duwwaa miti lafa seerguu gara iddoo seerguu dhaqiiti maal ta'e jiraadhuu ittiin jedhe dhokadhuu ittiin jedhe utuu anaaf isiniitiin dhalootarraa adda taane dhaloonni si dhiibnaan dhaloonni sirraa gorraan dhaloonni mancaanaan ani isaan keessaa adda ta'een afaan kee ta'een ulfina keef hinaafeen raajii guddaa ta'ee ulfina keef dubbadhe akkamittiin laga dhaqa jechuu dandeenyaa laata jedhee yaade ofii kooti kun kan keessa isintu beekaa. Waaqayyo garuu gaafa akkasittiin jedhe Eliyaas maal jedhe Waaqayyoon akkamittiin jenne tole jedheetu deemsa itti fufuu jalqabe. Yeroo ammaa kana tajaajiluun nama rakkisu, barsiisuun nama rakkisu, lallabuun nama rakkisu, raajuun nama rakkisu, waaqeffachuun nama rakkisu, faarfachuunis nama rakkisu. Waaqoo namatti laatu garuu akka jedhan taa'anii hojiirra oolchuu irratti rakkoo guddaatu jira. Waaqayyo immoo ammas irra deebi'een jedha qajeelfama nuu laatu hundumaayyuu akka inni hojiirra oolu hin barbaada. Mana keenya keessatti jireenya keenya keessatti hojii keenya keessatti. Kanaaf Eliyaasiin yommus dubbiin Waaqayyo gara Eliyaasiin dhufee iddoo kanaa ka'ii gara ba'a biiftuu achi adeemiiti laga Kiriyaat Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu jiru keessa dhokadhu. Laama dubbii cimaan as jirti. Dhokadhuu kana namni hin jaallatu eenyuyyuu. Waaqayyo dhaqii mul'adhu jedheetu hin taane dhaqii dhokadhu jedheen. Gara iddoon si agarsiisu dhaqiitii dhokadhu jedheen. Laga Kiriyaat kana akkan ilaaleetti wanti keessa mataa dhokfatee hin jiru. Wangeelaanis boqonnaa 5 dubbifattan lakkoofsa tokko kaatanii galaana Beetesaadaa bukkee godoo babal'aa 5tu jira jedha. Godoo babal'aa 5 kana keessa immoo namoota dhukkuba garaagaraa qabantu keessa buufateetu waggaatti yeroo ergamaa Waaqayyo bishaan saaraasu keessa nama lixanii fayyuudha. Laga Kiriyaat kana garuu godoo babal'aan jiraan jedhu. Manni ta'e wayii tokko jiraan jedhu. Garuu laguma jira gara lagaa dhaqii jedha. Qajeelfami kun qajeelfami Waaqayyo laate kun qajeelfama jibbaa fakkaata. Qajeelfama diinummaa fakkaata. Qajeelfama ittiin nama balleessuu fakkaata. Ajaja ittiin jiraachuu nama jibbanii namatti laatan fakkaata. Laga Kiriyaatiin dhaqi dhokadhu ittiin jedhe. Laga isumaayyuu immoo dhokadhu dhaqi deebiin jennee Waaqayyo dhokadhu amman sodossuutti of keessaa qaba. Eliyaas garuu kaa dhaga'eetu deemsa jalqabe. Har'a nuunis Waaqayyoon tajaajiluu qofa ta'uu taane faarfachuu barsiisuu barachuu qofa utuu hin taane dhokachuu Waaqayyoo keessa dhokadhuudha mul'achuudha waan ta'eef akkaataa Waaqayyo jedhetti dhageenyee fudhannee deddeebinee yaada Waaqayyoo hojiirra oolchuu keenya Waaqayyo hin barbaada. Na Eliyaas hin deemee jedha. Lakkoofsaaf lagicha keessaa bishaan dhugdaa achitti nyaata akkasii fidaniif immoo qorruu siifan abboomaa ittiin jedhe. Dhokadhu. Lafa dhokannaa sanatti immoo ansiif nyaata qabaa jedhe Waaqayyo. Iddootti dhokatu sanatti siif nyaata qabaaneedha. Siif mala qabaaneedha. Siifi waan si barbaachisu qabaaneedha. Har'ama baay'een keenya utuu Waaqayyo ka'ee ji'a mana kee cufadhuuti namattis hin mul'atin, hiriyaattis hin mul'atin, firattis hin mul'atin, ijoollee kee wajjinis waliin argin qofaa kee manatti gali balbala kee cufadhutu ta'e utuu Waaqayyo nuun jedhe lakkii kana Waaqayyo miti seexanan natti haasa'aa jira jenna. Eliyaas akkuma keenya nama yeroo sana kana koo Waaqayyo miti seexana jechuu hin danda'a garuu jecha Waaqayyo beeka haasaa Waaqayyo beeka waan ta'eef haasaa Waaqayyo immoo haala inni isatti toluuf haala isatti hin tolle gaarraatti beeka waan ta'eef lafti Waaqayyo jedhe anaaf hin caalaa deemsa jalqabe. Obboloota ko lafti Waaqayyo nuuf ilaale lafti Waaqayyo nutti haasa'u jireenyi Waaqayyo jiraachuu keenya barbaade nutti haasa'u hundumti isaayyuu badiisa qaba utuu hin taane ulfina qaba. Hundumti isaayyuu karaa tafuu qaba utuu hin taane mo'icha of keessaa qaba. Karaa nuyi ofii keenya filannu garuu hammam ulfina waan qabu yoo fakkaatellee dhuma isaarra badiisa jira. Of eeggachuu danda'utu nurra jiraata. Qajeelfama Waaqayyoo beeknee deddeebi'uu danda'utu nurra jiraata. Har'a baay'een namaa yeroo Waaqayyo mirgatti haasa'u bitarra deema. Yeroo Waaqayyo gara fuula duraatti deemi nuun jedhu dudduubatti adeemuutu baay'ata. Yeroo Waaqayyo dhokadhu nuun jedhu karaa mataa keenya hannees haa ta'u cabsinees haa ta'u waan barbaanne goonee mul'achuu barbaanna.
Kanaaf lafti keenya lafa abaarsaa ta'e, lafa hiika hin qabne, utuu wangeelli keetti lallabamu, utuu wanti baay'een keessatti raajamu, raajii guddaan, barsiisi guddaan utuu ta'aa jiru, garuu lafti keenya lafa dhiigaa, lafa mankaraaruu, lafa keessatti wal ajjeesuu, lafa keessatti wal dhabamsiisuu, lafa keessatti bakka wanti fofokkisaan dalagamu ta'e. Maaliif yoo jettan Waaqayyo biraa bade utuu hin taane nu biraa bade. Maaliif akkaataa Waaqayyo barbaadutti waldaan kiristaanaas taanaan namni dhuunfaas taanaan jireenya Waaqayyo barbaadu akkaataa Waaqayyo barbaadutti deddeebinee Waaqayyoon gammachiisaa hin jirru. Namni immoo utuu Waaqayyoon gammachiisin waliisaas gammachiisuu hin danda'u, ofiis gammachiisuu hin danda'u. Marabadana maya baya irran deebi'a namni utuu Waaqayyoon hin gammachiisin biyya gammachiisuu hin danda'u, ofiisaa gammachiisuu hin danda'u, waliisaa gammachiisuu hin danda'u. Sababiin isaayyuu hundee gammachuu keenyaa inni ta'e Waaqayyo utuu gaddaa jiru. Kanaaf wanti baay'een mataaf miilla ta'e wal bira darbe. Wanti baay'een sirrataa deemuurra marqamaa deeme, jeeqamaa deeme, goolamaa deeme. Har'a bor waa'ee biyya kanaa raajii hedduudha kan raajamu. Baay'een baay'aasa, baay'een isaa Waaqayyo biraa dhufee fi nama biraa dhufee isa Waaqayyoof dhiifna. Wanti baay'een ta'an jiru waan biraan haasa'ama. Waaqayyo biraa dhufee utuu ta'e garuu Waaqayyo waan hundumaayyuu sirreessuu hin danda'a. Waaqayyo immoo rakkina jira jennaan rakkinumatu jiraata. Ermiyaas faadhaan maal jedhe beektu bara Israa'eloonni biyya Baabilonitti booji'aman. Warri kaan waggaa lama gidduutti isinirraa caccaba jedhanii milikitaan muka caccabsanii Ermiyaas garuu waggaa 70 guutuu jiraattu biyya boojuu kana wal fuudhaa heerumaa qotadhaa wal horaa gaafa inni jedhu kan isaa dhaga'amu dide. Akkuma inni jedhe garuu Waaqayyo biraa dhufe waan ta'eef waggaan 70 dirqama isaanii fixanii. Warri waggaa lamaa garuu yeroodhaaf fudhatamte waggaa lama gaafa darbu garuu hiika dhabanii. Kottaa bara fakkaachuu dhiifneetu, haala fakkaachuu dhiifneetu, du'i biyyaa wajjin hirriba jechuu dhiifneetu jecha Waaqayyoo caalchifanna. Karaa keenya keessatti, deemsa keenya keessatti, mijatus, mijachuu baatus, haasaa Waaqayyoo keessa wanti jireenya laatu waan fakkaanne yoo jiraatellee, wanti ulfina fidu waan hin jirre yoo fakkaatellee, isa caalchifannee yaada Waaqayyoo galmaan ga'uu keenya Waaqayyo hin barbaada. Kottaa isa caalchifanna. Eliyaas magaalaa guddaan naa malan jenne. Anaafi biyya akkasiin naa malan jenne. Ana afaan kee ta'een waan baay'ee ta'e hin jenne. Tole jedhee deemsa jalqabe lakkoofsa 5 dubbifattan. Lakkoofsa naqaa dubbifadhaa lakkoofsa 5. Eliyaasis akkuma Waaqayyo isa abboome gara laga Keriyaat isa Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu jiru dhaqee jiraachuu hin jalqabee jedha. Nu hojii mishineerii irratti waan hojjennuu fi garee dhuga baatota hojii mishineerii na duukaa hojjetan bal'aa waan qabnuu fi biyya adda addaa baadiyaa ibsaan hin jirre wanti irra ciisan gaariin hin jirre baay'ee isaa gaafa dhannu komiinuu dhageenyu maal beektu tajaajiltoota baay'ee afeerrachuu barbaadaniitu yeroo afeerrachuudhaaf bilbilan maal gaafatu karaan keessan makiinaa hin galchaa shaaworii ho'aa qabdu siree ciisichaa gaarii qabdu nuun jedhamaa nuun jedhu. Meroo darbe arsii gololchaa turre. Arsii gololchaan karaa isin keessa dabartee deemtan du'a bakka fayyaa matutu jirtanii bakka waan duuta isiitti fakkaatee abdii isin kutachiisa. Viidiyoo isaa demeetiidhaaf ergeen ture. Ayyallaa du'aaf jireenya gidduudha kan deemamu. Garuu Waaqayyo nagaamaan nu geessee nagaamaan nu galcheera. Karaa akkasii faana dhaqanii tajaajiluun barbaadan. Kun yaada Waaqayyooti yaada mataa isaaniiti. Nu Yesuusin hin caallu, nu Waaqayyoon hin caallu. Kiristoos Yesuus laga faa dhaqaa ture. Mana hin mijanne faa dhaqee wangeela lallabaa ture. Har'as dhaloota kana gidduudha. Adda taane yaada Waaqayyoo caalchifanne ulfina Waaqayyoo finaafne dubbii Waaqayyoo akkaataa Waaqayyoo barbaadutti Waaqayyoon dhageenye isa Waaqayyoo irraa dhageenye sana immoo taanee jiraachuu keenya Waaqayyoo hin barbaada. Amma waldaan kiristaanaa yeroo ammaa kana Kiristoos waan magaalaadhaaf du'e duwwaa nutti fakkaataa jira. Akka ittis fakkeeffamaa jira. Waldaa hundeessinee lubbuu argannee nurkaa fuudhaa gaafa jennu magaalaarraa ispaaltiirraa namooti argamuu hin danda'an jedhu waldaan kiristaanaa walaa makkaanasi walaa qaalawooti walaa mulu wangeelii. Lafa kiiloomeetira 500, 300, 400 dhaqanii nurkaa fuudhuun barbaadan. Kun yaada
yeroo ammaa kana keessa hangafa miti kan fakkeenya nuu ta'u hiriyaa gaarii wangeelaawii gaarii paasterii gaarii nuyi jennu miti gaarii fakkeenyummaa gaarii isaa qabu irraa fudhachuu kan nuyi fakkeenyummaa gaarii irraa fudhannee dhaga'uu qabnu macaafa qulqulluu keessaas taanaan abboota amantii gurguddaa kan akka Eliyaas faatu jira kan hundumaarra caalu immoo Yesuus Kiristoosidha fakkeenya hunda keenya isa dhageenyee isaan baanee gallee waa inni nuun jedhu hojiirra oolchuu danda'utu nurra jiraata kanaaf Eliyaas lafa waaqayyo isatti agarsiise dhaquu jalqabe waaqayyo irraa dhaga'e maaliif hin jenne waaqayyoon maal rakkiftan jenne waaqayyoon akkamitti hin jenne waaqayyoon laga maaltu jira jedheen gaafanne wanti na barbaachisu jira jedheen gaafanne waaqayyootiin iddoon boqodhu jira hin jenne waaqayyootiin bakka dhaqiidha waan ta'eef tole jedhee abboomamee deemsa jalqabe maarabaadhaa maayaa maqaan waaqayyoo haa ulfaatu kanaaf lakkoofsa jaarratti waaqayyo immoo qurru Eliyaasis akkuma waaqayyo isa abboome gara laga Kiriyaati Yordaanos irraa gara ba'a biiftuu jiru sana dhaqee achiin taa'ee qurruun immoo lakkoofsa jaarratti ganamaa fi galgala biddeenaa fi foon hin fiduuf bishaanis lagicha keessaa hin dhuga ture jedha. Qurruun immoo galgalaa fi ganama biddeenaa fi foon hin fiduuf turanii waaqayyo maal jedhe lakkoofsa irratti ani qurruu siifan abboomaa ittiin siif abboomeeraadha iyyuu malee siifan abboomaa miti har'a baay'een keenya waaqayyo nutuu hin dhagahin waaqayyo akka mana nuti ijaaru barbaanna waaqayyo taayitaa guddaatti akka nu galchuu barbaanna utuu waaqayyoon hin gammachiisin utuu waaqayyoof hin jiraatin keekii karaa waaqayyo dhufu nyaachuu barbaanna. Tarii nyaachuu dandeenya garuu gammachuun qabaatu sababiin isaayyuu lafa waaqayyoon jirre dhaabbachaa waaqayyoon kanaa godhi gaafa jennu nu taasisa waaqayyoos ta'uus hin danda'u yoo ta'es immoo nagaa hin qabaatu. Baay'een keenya kakuun qaba garuu kakuun koo maaf ijaan godhatu jenna. Waaqayyo baay'een attaaseera kakuun koo hedduudha karaa nama garaagaraan dhagee jenna. Inni sitti dubbatames amma waaqayyo biraati ati isheen dhageesses ati inni dhageesses immoo lafa itti kakuun raawwatamu hammam dhaabatti. Eliyaas gara laga Kiriyaatti dhaqeennaan hin dhaqee waaqayyo immoo isa waadaa galeef sana raawwachuuf jalqabe. Waadaan waaqayyo akkasii raawwatamu kakuu waaqayyo akkasii raawwatamu hin barbaada yoo ta'e lafa waaqayyo si barbaade dhaabbadhu. Lafa waaqayyo ilaale dhaabbadhu. Iddoo waaqayyo itti qajeelfama si ilaate dhaabbadhu. Akkaataatti waaqayyo jira naa jiraadhu siin jedha sana jiraadhu. Achi keessa gaafate jiraattu. Du'atuma fakkaatu achi keessa jireenya sii kaa waaqayyo. Badiisa utuma fakkaatu achi keessa ulfina sii kaa waaqayyo. Maalaadaa yaasaa yaa baaraadaa namaa yaa baayaa. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Ameen. Na Eliyaas waaqayyo akkuma dubbate sana maal ta'uu jalqabe galgalaaf ganama isa waadaa galeef sana raawwachuuf jalqabee jedha. Waaqayyo isa waadaa isinii gala akka raawwatu hin barbaaddu. Eebba qulqullaatti galanii gaabbii hin qabne hin barbaaddu. Wayyoo akkamittan keessa galisa jechuu hin qabne hin barbaaddu. Kakuu waaqayyo eegaa yaada waaqayyo eegaa jecha waaqayyo eegaa qajeelfama waaqayyoon ba'aa galaa geggeessaa waaqayyootiin ba'aa galaa. Waaqayyo immoo isiniif qabu isa mana keessaniif qabu isa bara keessan keessa isiniin qabu jireenya keessan irratti hin raawwata. Ameen. Waaqayyo dubbatee sobuuf nama mitiidha sagaleen waaqayyo. Waaqayyo dubbatee sobuudhaaf nama miti. Bara kana namoota baay'ee biratti waaqayyo akkuma raajii nuyi beennu sanaatti lakkaa'ameera sobduu wayiitti lakkaa'ameera. Lakki waaqayyo soban beeku. Waaqayyo bira soba hin jiru. Nu bira jira rakkinni. Warra nu tajaajilan bira jira warra tajaajilamnu bira jira rakkoon. Hingaa lakkoofsa 7 gadi bu'aa. Hafuurri waaqayyo si'a sababii bokkaan biyyaa badee fi guyyaa muraasa booddee lagicha keessaa lagichi hin goge. Yommus dubbiin waaqayyo gara Eliyaasiin dhufee kai gara mandaraa Siraaftaa isaa kutaa biyya Sidoon keessa dhaqi achi taa'e haati hiyyeessaa achi jirtu tokko nyaata akkasiif laattuu fi ani siif abboomeera jedheeni jedhe.
torbaaf saddeet sagal dubbifadhaa. An dubartii haadha maalii tokko haadha hiyyeessaa tokko maal godheera siif abboomeera ittiin jedhee jedhe. Ammas hafuurri Waaqayyo ishee meeqaffaa si'a lammaffaa gara Eliyaasiin dhufe maal kan jedhu kai gara dubartii haadha qabeenyaa tokko dhaqin jenne Waaqayyo. Dubartii haadha hiyyeessaa tokkotu jirti ishee maal godheera siif abboomeera dhaqii ittiin jedhe Waaqayyo. Haasaa Waaqayyoo kun haasaa diinummaan fakkaatu ilaalcha namaatiin gaafa laaltan. Takka laga dhaqii amma immoo haadha hiyyeessaa dhaqi haadha hiyyeessaa bira immoo dhaqi gaafa ittiin jedhu haasaa jibbaa fakkaata. Haasaa Waaqayyoo warra Waaqayyoon beekaniif gala. Haasaa Waaqayyoo warra yaada Waaqayyoo hubataniif gala. Namoota baay'ee biratti haasaa Waaqayyoo haasaa jibbaa fakkaata. Naa deebii gaafa Waaqayyoo jedhu Waaqayyoon oode namni baay'een naa deebii imtisaayi bara kana badaan jiru malee. Utuma ishuma akka tasaa iddoo tokko tokkotti gaafa Waaqayyo karaan kee kun sirrii miti deebi gaafa ittiin jedhamu nama muraasa namni hubatu baay'een isaa hin dallan dubbii ishiitti barbaada karaa isii ittiin salphate ishiitti barbaada. Siman dhoqqee keessa utuu jira jajjabeeffamuu warra barbaadan hanna keessatu jiranii ati nama guddaadha jedhamuu warra barbaadan. Dheekkamsi Waaqayyoo kan isaaniif hin galle, gorsi Waaqayyoo kan isaaniif hin galle, haasaan Waaqayyoo kan isaaniif hin galle. Dhaloota akkasiitu jira. Dhaloota akkasii kana keessatti garuu aniifisin dhaloota Waaqayyoon dhageenyu taanee eebba Waaqayyoo keessaa baafachuu danda'utu nurra jiraata. Maraaraa baadaa nama maayaa baayaa. Eeyyee akkas ta'utu nurra jiraata. Dhaloota namoonni tokko tokko du'i biyyaa wajjin hirribaadhu lakki anaafisiniif du'i biyyaa wajjin hirriba miti. Abbaan barbaade waan barbaade yoo ta'e anaafisa miti. Anama namoonni baay'een ifaaf ifaan namatti haasanan jaallatan. Bakka dhugaan dhugaa fakkaata. Fuulaa fuula itti haasaa. Har'a maaliifan akka waan tokko tokko haasaa jiru hin beeku. Dhugaan dhugaa fakkaata. Dhugaa haasofnee jibbamuu nu wayi. Dhugaa haasofnee lafa bultii dhabuu nu wayi. Dhugaa haasofnee harka rukuttaa dhabuu nu wayi. Tiifoosoo dhabuu nu wayi. Yaada Waaqayyoo jiraannee yaada Waaqayyoo sanaa fi of laannee yaada Waaqoo isaatti gatii kaffaluu nu wayi. Biyya lafaa kaan rakkoo 70-80 ammoo isayyuu ga'amaan jiru. Yeroo malee du'aa jira namni. Waggaa 960 gadi ba'e umuriin namaa. Kanaafuu bara xinnoof jennee bara hin fakkaannu haala hin fakkaannu. Yeroo hin fakkaannu du'i guyyaa wajjin hirriban jennu haasaa Waaqayyoo nuu galuu danda'utu irra jiraata. Dubbii Waaqayyoo nuu galuu danda'utu irra jiraata. Hubachuu danda'utu irra jiraata. Isin caalmaa beekee naasaa jira miti. Keessa koo dhufnaa hin naasaa jira. Kanaafuu Waaqayyo maal ittiin jedhee akkuma dubbate sana nyaata siifan abbuma ittiin jedhee Waaqayyo isa waadaa galeef sana raawwachuuf jalqabe amma immoo si'a lammaffaa gara mandara siraaftaa dhaqee an dubartii haadha hiyyeessaa tokko maal godheera siif abboomeera ittiin jedhe. Silaa laga amma mana haadha hiyyeessaa maal Waaqa mana haadha qabeenyaa hin qabu abbaa qabeenyaa hin qabu. Qaba Waaqayyo. Tarii karaa biraa immoo Eliyaasumaan iyyuu ittiin ilaalaa jira ta'a Waaqayyo. Amma raajii sana immoo hin geessaa ta'uu danda'a. Eliyaas ammas akka jedhe tole jedhee deemsa jalqabe. Warri buloonni keenya warra maaraa akka jedhu ishii kashii baltaalee. Ishii kashii baltaalee. Macaafni qulqulluun immoo akka jedha abboomamuun aarsaa gowwootaarra hin caalaa jedha. Gowwaa biratti garuu maayikiroosekoondiitti ishii maayikiroosekoondiitti jedhamturraa birrii 1000 lakkaa'utu caalaaf abboomamuun. Kamiin filattatu jedhanii ijaan argamu lakkaata. Anaaf isiniif garuu karaa Waaqayyoo jecha Waaqayyoo yaada Waaqayyoo nuu galee yaada Waaqayyoo keessa deddeebi'uu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf ammas maana rakkiftan jenneen Eliyaas. Amma mana haadha hiyyeessaa maaltu jira jedhee hin gaafanne. Haadha hiyyeessaa inni jedhamtu kun bara keenya kana keessa hin jaallatamu beektu mini isin. Golla haadha hiyyeessaan hin yaafatamu. Yoo ishee waammattayyuu hin naqamu. Sababatu himama. Mata dureetu himama. Yeroon biiziidhaan yeroon qabuutu himama. Yeroo darbe waldaa keessatti diraamaa tokko jennee turre. Abbaa qabeenyaa, abbaa taayitaa, haadha hiyyeessaa, raajii, sobduu wantoota kana arfan of keessatti hammata. Diraamaa jabaa hojjennee turre. Diraamaa sana keessatti haati hiyyeessaa mana Waaqayyoo keessa kan turte waan nyaatu dhabdee waan nuti dhabdee bakkeetti kuftee karaarra teessee kanatti raajii dur waldaa isheetti beektu immoo waamtee yeroon qabu maaloo naa kadhadhu nama Waaqoo si beekaa jennaan yeroon qabu adi biisiidhaan. Abbaa qabeenyaa tokko immoo gaafatti dhufu nama Waaqayyoo sin beeka ergaa isiniif qabaa ittiin jedha isaan immoo.
Jireenya akkasii guutu jireenya namootaa keessa. Lafa tokko utuun hin yaafatamin naqu, utuun barbaadamin naqu. Iddoo tokkotti immoo waamamanii didu. Kun yaada Waaqayyoo wajjin waliin galu. Kun immoo tajaajilaa duwwaa miti. Nuyis amantoonni jireenya keenya keessatti maal fakkaanna? Ammas tole jedhee adeemeeti gaafa ni dhaqeechi ga'u dubartiin haadha hiyyeessaa sun qoraan bu'achaa jirti turteedha. Qoraan bu'achaa jirti. Bishaan qoraan bu'achaa jirtu argeetti fufaati dubbisaa. Bishaan dhugamu naaf fidi jennaan jedha tole jettee dhaqxeedha. Gaafa isheen tole jettee deemtu achumaan immoo waan nyaatamus harkatti qabadhu kottennaani maal jette beektu isheen aniif mucaan kooyyuu daakuu konyee tokkittiitu mana keenya keessa jira. Ishee nyaanne anaaf mucaa kooyyuu du'atu nu eeggataa jetteen. Kana jechuun maal jedha beektu isiif hin fiduudha ergaansa. Inni ati jettu kun hin danda'amudha. Hin fakkaatudha. Achuma Eliyaas immoo tasgabbaa'eetu dhaqiisuma hojjedhuu fideedheen. Warri Waaqayyoon dhaga'an beektus sassatoo miti. Warra bakka sagal dhaabatan miti. Bakki itti Eliyaas tasgabbaa'ee dhaqiisuma hojjedhuu fidu jedhu kummee bakka itti butanii fiiganidha malee isaati bakka tasgabbaa'isuma hojjedhuu fidu jedhan miti. Haadha hiyyeessaati isuma iyyuu daakuu konyee tokkittii qabdi isuma iyyuu immoo hin fiduudha ergaan ishee. Eliyaas garuu isuma hojjedhuu fideedhe. Maaliif Waaqayyo siif abboomeeraa kan jedhu dhaga'eera waan ta'eef. Yeroo baay'ee sassattummaan wargamuun waa sagal qabanii gadhiisuun maal keessa argama beektu Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu keessa argama. Namni Waaqayyoon dhaga'u tasgabbii qaba. Namni Waaqayyoon dhaga'u waan hundumaatti iyyuu waan godhu waan beekuu fi waanuma arge hundumaatti nun furamu. Tasgabbaa'ee isuma hojjedhuu fideedha. Hin fiddeef nyaatee dhugee amma gaafa bokkaan deebi'ee roobuutti kun maaliin ta'u mana kee keessaa hin dhumu jedheen. Meeqa keessa isiin rakkisa akka itti qabadhaa. Kun amma cimaadhaa baay'eedha wanti kana keessaa. Baay'ee miti. Amma mana keessan keessa nama lama yoo ta'e sadii yoo ta'e waggaatti koo amma isin nyaatan beekamaadhaan xaafii kuntaala hammamii akka isin nyaatan beekamaadhaan. Maalaafaadaa namaa yaafaayyaa. Eliyaas garuu kuntaalan jenneen ishee makonyee sana nyaateetu biqiltee finnaan isuma kanatu amma gaafa bokkaan deebi'ee roobutti maaliin ta'u mana kee keessaa hin dhumuu ittiin jedhe. Dhoksaan jireenyaa yeroo baay'ee miliyoona lakkaa'u nutti fakkaata. Dhoksaan jireenyaa dilbii irratti kuusuu nutti fakkaata. Karooraan jiraachuun gadi dachaan jiran. Dhoksaan jireenyaa bakka waanuma beekamaa geessifatanii qabaachuu miti. Dhoksaan jireenyaa Waaqayyoon dhaga'uudha. Dhoksaan jireenyaa Waaqayyoo wajjin walii galuudha. Dhoksaan jireenyaa yaada Waaqayyoo beekanii deddeebi'uudha. Kanaafuu isuma nyaatee dhugeetu hamma gaafa bokkaan deebi'ee roobuutti kun mana kee keessaa hin dhumu. Waaqayyoon dhageenya taanaan, Waaqayyoon baanee galla taanaan, geggeessaa hafuura Waaqayyoon jiraanna taanaan xinnoo nuyi qabnutu eebbifamaadha. Xinnoon kiisii keessaa qabnu, xinnoon qoda bukoo keessaa qabnu, xinnoon akkaawuntii irraa qabnutu eebbifamaadha. Warri Waaqayyoon dhaga'an bara ilaalee jiraatu tun taane jecha Waaqayyoo ilaalanii jiraatu. Eebbi namoota Waaqayyoon dhaga'anii jecha Waaqayyooti malee baajata isaan akkaawuntii irraa qaban miti. Miindaa guddaa isaan jiran galfatan miti. Eebbi warra Waaqayyoon dhaga'anii jecha Waaqayyoo gara isaanii dhufuudha. Qajeelfama Waaqayyoo gara isaanii dhufuudha. Yeroo kana amma xinnaa guddaa hin bo'u. Biyyi keessas biyyi alaas hin bo'u. Si warri biyya bakkee jirtan waan baay'ee kakaasuu dandeessu. Nu warri as biyya Itoophiyaa keessa jirrus waan baay'ee argina, waan baay'ee dhageenya. Yeroo xaafiin birrii kuntaalli tokko birrii 1,000 jiraatamaa ture. Yeroo xaafiin kuntaalli tokko immoo 15,000, 16,000, 13,000 sadarkaa qaba waan ta'eef galas jiraatamaa jira. Dhoksaan jireenyaa Waaqayyootti hirkachuu, Waaqayyoon dhaga'uu, yaada Waaqayyoo beekanii deddeebi'uudha. Kanaaf nyaatee dhugeetu amma gaafa bokkaan deebi'ee roobuutti kun mana kee keessaa hin dhumuu jedhe. Ishee gaarratti waasee darbuun barbaada. Baay'een keenya amma Waaqayyoon dhaga'uu dadhabuu irraan kan ka'e ofiis miidhamne nama karaa keenya fayyus miidhaa oolla. Nagaama baay'een keenya lafa Waaqayyo ilaaluu dadhabuu keenya irraan kan ka'e. Lafa Waaqayyo nutti agarsiisu arguu dadhabuu keenya irraan kan ka'e.
Lafti waaqayyo ilaalu akka foonitti badaa waan hin mijanne yeroo tokko tokko. Haasaan waaqayyo haasee irratti qajeelfama nuu laatu akka foonitti mijataa waan hin taaneef lafa waaqayyo ilaaluu dadhabneetu ofiis duunee nama karaa keenya fayyuus ajjeesaa oollanuun. Ajjeeftuun akka kiristaana bara kanaan jiru. Maali yoo jettan waaqayyoon dhaga'uu dadhabuudhaan. Badee balleessaan akka kiristaanaa yeroo ammaa kanan jiru. Maali yoo jettan yaada waaqayyoo dhaga'ee akkaataa waaqoo barbaadutti deddeebi'uu dadhabuurraan ka'uu isaatiin. Eliyaas garuu utuu waaqayyoon dhaga'ee dhaquu baate du'in oolu guyyaa isaa eegeenuma ta'a garuu inni waaqayyo mana dubartittii sana keessatti mucaa isheetiif isheedhaaf eebbise suni silaa ta'uu dhiisuu danda'a. Ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif abbaan ergaa harka isaarra jiru hafeera waan ta'eef. Tarii immoo waaqayyo karaa mataa isaatiin immoo dhaqee gargaaruu danda'a. Bara 2010 dhiifama garuu wal qabataafan haasa'a. Bara 2010 gara Walisoo fagoo miti biyyuma fagoo miti waan isin dhibu. Gara Walisoo jechuun kiiloomeetira isaa gabaabaadha Addis Ababaa irraati. Dhuga ba'umsa deemuudhaaf jenneetu nama 16 taane deemuuf jennee torbee 3 hafee galgalas ganamas seexanni hinduu tanaan jetti. Sa'alaanaa kana hoo deebitee hin galtuu naan jetti. Bakka inumaan boo bakka duumatu jakoo dura naanna. Jireenyi natti mul'atu. Waaqayyo immoo dhaqi naan jedha. Sabooddee yoo xinnaate torbee 3 kana keessa nama 30 ol kadhachiifadheera bilbilaan isa kaan qaamaan. Hinduutu ganaa hojii waaqayyo hojjettuu naan jedha namoonni waaqayyo. Ani garuu kan seexanaa caalee na boosisa. Na jeeqa na dhiphisa. Dhumarratti guyyaan deemsa keenyaa gaafa gahu bakka isa dhumaa du'a waan jedhamuutu bakka jireenyuma abdiin kutadhe. Cimaan paasterii Iyyaasuu paasteriin gidaa afaan beeku tarii isin beektee hin beeku. Paasterii waldaa keenyaati bilbilee fi ni laa paasterii Walisoo deemuuf jenna. Maal akka ta'e hin beeku waa lamatu muna dhiphisaa jira. Waaqayyo akka naqu barbaada. Karaa biraa immoo du'a malee jireenyi natti mul'ataa hin jiru. Naa kadhadhaan jedhe daqiiqaa 2 naa kadhateetu isa keessatti keetti caale godhii naan jedhan. Isheen isa booddee ammas dhannee iddoo kadhannutti kadhannee jilbeenfadhee boo'ee yoo waa ta'ee hojii wangeelaa irraa dudduubatti hin deebi'ina hojjedhaan jedheen. Ijoolleen takka waan akkasii irratti beekan arganiis hin beekanii raafama akkasii irratti arganii hin beekan. Isa booddee waan isaa ijoolleettis bita galee hin deemne. Atoobis taraadhaa dhannee minibaasii qabanna ture. Minibaasii nuyi jalqaba qabannuun guuttate nuyyuu nama 16 waan ta'eef hin guunne waan ta'eef isa ittaanuu hin deemne. Inni nuyi jalqabatti hin deemne suni qabachuuf kaane suni Tullu Boolloo fi Asgorii iddoo jedhamtutti galagaleetu namni 6 keessaa du'e. Hafuurri waaqayyo akkan naan jedhe. Seexanni qopheessira garuu du'i kee darbeera naan jedhe waaqayyo. Ameen. Dhannee gaafa Walisoo geenyu hojii guddaatu hojjetame. Maraatuu waggaa 30tu nama 2 deemnee dhugaa baana. Ijoolleen keenyatuma dhugaa baanii nama maraatuutti baanii kadhatanii fi seexanni raayyee ba'ee sababii nama maraatuu sanaa namni 30 gooftaa fudhatee hara nama 370 itti waaqeffataa jira. Waldaan makaasiin nurkaa fuutee. Utuu naquu baadheratee durii guyyaa isaa eegee nafu ture. Garuu waaqayyo na gargaareetuma raafamuun deemee inni seexanni qopheessa sin diigame inni waaqayyo karaa keenya hojjetu garuu hojii guddaatu hojjetame. Yeroo waaqayyo yaada mataa isaa itti haasa'u seexanni immoo kan mataa isaatii qaba. Akkasin kan waaqayyo hojiirra oolchineef akkasin yaada waaqayyo fiixaan hin baafneef kan nu caaluu qabu garuu du'a yoo fakkaate iyyuu badiisa yoo fakkaate yaada waaqayyo ta'utu irra jiraata. Roomeen 8:14 akka kana jedha. Roomeen 8:14 warri hafuura waaqayyoon geggeeffaman isaan ijoollee waaqayyooti jedha. Warri hafuura waaqayyoon geggeeffaman isaan ijoollee waaqayyooti. Hafuura waaqayyoon geggeeffamuun keenya geggeessa sagalee waaqayyootiin dubbii waaqayyootiin geggeeffamuun keenya ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya mirkaneessa. Du'as ta'u jireenyas ta'u. Kanaaf nan arge harka waaqayyoo ofirratti. Anis hin duune lubbuun karaa keenya fayyus fayyuu inni ittiin hir'anne waaqayyo waan jaallatu hojjeteera. Garuu tun hafeera ta'ee tarii lubboonni sunis fayyuu dhiisuu danda'a. Waldaan dhaabachuu dhiisuu danda'a. Anis immoo bakka gammachuu qabaachuu dhiisuu hin danda'a. Maaliif namni waaqayyoon dhaga'uu dadhabee hin gammadu waan ta'eef gammachuun hin jiraatu waan ta'eef. Na Eliyaasiinis yoo fudhattee ilaaltan gaan mana dhayyeessaa dhaqee laga dhaqee boqonnaa 18 lakkoofsa 1 naa dubbisaa. 18 tokko.
Si'a sadaffaa hafuurri Waaqayyoo gara Eliyaasiin dhufee jedha. Laasheen kunis baay'ee ulfaata. Si'a sadaffaa gara Eliyaasiin hafuurri Waaqayyoo dhufe. Eliyaas raajichi Ahaabitti akka mul'atuu fi abboommii isaa jedha. Eliyaas raajichi Ahaabitti akka mul'atuu fi abboommii isaa, abboommii eenyu? Abboommii Waaqayyoo biraa dhufe. Maal kan jedhu? Eliyaas yeroo dheeraa erga achi ture booddee lakkoofsa tokko irratti waggaa sadaffaatti dubbiin Waaqayyoo gara Eliyaasiin gara isaa dhufee dhaqiitii Ahaab mootichatti mul'adhu, ani immoo lafa irratti bokkaa nan roobsaa jedhee jedha. Hin ulfaattu wanti kun akka namaatti gaafa ilaaltan. Manni Ahaabii raajota Waaqayyoo ari'achuudhaan beekamoodha. Raajota Waaqayyoo Elzaabel mala maluun galchitu gasinna hin arganna. Waaqayyo garuu ka'itii maal ta'e? Ahaabitti mul'adhu, Ahaab mootichatti mul'adhu. Maalan godha? Bokkaan karuma kee caamee karuma kee immoo deebi'ee roobaa ittiin jedhe Waaqayyo. Ka'i mul'adhu ittiin jedhe. Ayyanuyi. Har'a yuukkootu Waaqayyoon nageenye. Qulfiin cufuus qulfiin banuus nurka jiraan beektuusin. Waan hamaa cufuu dandeenya. Waan gaarii ta'e immoo baruu dandeenya. Waaqayyoon dhaga'uu waan nutti irra ta'eef garuu ofiis dadhabnee Waaqayyoonis dadhabaa goone. Iddoon kun natti dhaga'ama. Maal jedhe Waaqayyo? Ka'i Ahaab mootichatti mul'adhu, maalan godha? Ani immoo bokkaa lafarratti nan roobsaa ittiin jedhe. Baalaadaanaa maayaa baayaa. Silas karuma kee caameedha. Silas karuma keetu qulfii isaa cufameedha. Ammas kan banu sumaan ka'i maal ta'e? Mul'adhu. Qulfii isaa garuu maal? Ahaabitti mul'achuu keeti. Yoo sodaataa fi garuu maal ta'uu danda'a? Rakkoo ta'uu danda'a. Ammas Eliyaas maal rakkiftan jenne? Waa'ee Ahaabii sitti himuu na barbaachisaan jenne Waaqayyootiin. Ani immoo bokkaa akka hin caamne maqaa keef jedhee caamsee dubbii kee dubbadhee jennaan caame na balleessuu danda'u. Dhaqi itti mul'adhu maaliif naan jettan jenne? Ammas tole jedhee kee Waaqayyoon dhagee. Maqaa Yesuusiin Waaqayyoon dhageessanii tole jechuun isiniif haa ta'u. Ameen. Dhugaan isinitti hima. Waaqayyoon dhaga'uun waan hundumaarra hin caala. Tole jedhee gaafa inni ka'u. Yeroo koo nan gabaabsa. Lakkoofsa 10 gadi bu'aame. Lakkoofsa 10, 18, 10. Dhugaa Waaqayyoo lakkoofsa 5 kaati. Ahaab mootichi lakkoofsa 5 kaa dubbifadhaa 18. Ahaab mootichi Oobdiyaadhaan ka'iitii biyyicha keessa laga keessa burqituu bishaanii hundumaa irra adeemi. Tarii marga yoo arganne fardeenii fi gaangolii ittiin hin jiraachifanna. Horii keenyas warra kaanis du'a hin oolfanna jedheen. Lakkoofsa 6. Ahaabii fi Oobdiyaan biyya keessa adeemanii waliin ga'uu barbaadan. Erga gargar hirmaatanii booddee Ahaabii karaa tokkorra baanaan Oobdiyaan immoo karaa biraa irra gore. Inni adeemee Oobdiyaan utuu adeemaa jiru Eliyaasii wajjin walitti dhufan. Oobdiyaan namicha isatti dhufe Eliyaasiin ta'uu isaa hubatee lafa ga'ee qoomma'ee fi ati dhugumaan gooftaa koo Eliyaasiidha jedhee gaafate. Eliyaas immoo eeyyee ana dhaqiitii Eliyaas as jira jedhiitii gooftaa keetti himi jedhee deebii hin kenneef. Lakkoofsa 9. Oobdiyaan deebisee fi Eliyaas ani maal si yakkinaan? Ahaab ana garbicha kee akka ajjeesuu fi harka isaatti dabarsitee na laattare. Dhugaa Waaqayyo gooftaa kee isa jiraataati. Gooftaan koo si barbaachisuudhaaf sabnii fi mootummaa inni namoota itti hin ergine tokko illee hin jiru. Saba yookiis mootummaan as hin jiru yommuu jedhanii immoo hin kakachiisa iyyuu ture. Amma ati immoo dhaqiitii Eliyaas as jira jedhi gooftaa keetti himi anaan jettaare. Yommuu ani si biraa deemu hafuurri Waaqayyoo eessa akka inni si buusu waanan hin beekneefi yoon dhaqee isaanitti himnaan inni immoo si arguudhaa baate anaan na ajjeesa
ana garbicha kee ijoollummaa kootii jalqabee waaqayyoon nan sodaadhaa jedheetu itti fufee haasaa jechuudha. Itti fufaa dubbifadhaa. Dhaqiitii ittiin jedhe. Fardeen keenyaaf gaangolii keenya horii keenya warra kaan jiraachifachuu fi marga jiidhaa qarqara galaanaati argachuu dandeenya ta'a laata jedhanii karaa hirmaatee utuu deemanii Oobdiyaaf Eliyaas walitti ba'aniitu Eliyaas dhaqiitii maal ta'e gooftaa keetti himi Eliyaas as jira jedhii jennaanitu akkamittiin ittiin jedhe. Asumaan waan tokko isheetti hima. Warri qajeelfama Waaqayyoo of keessaa qabanii dabeettii miti, sodaattuu miti. Bara kana kiristaanni hedduun maaliin miidhamee beektusin sodaa, raafama, akka koo ammaa Waaqayyo namatti haasaa raafamu, dhaqi namaan jechaa raafamu, inni naan jedhe kun maaf na ergi jechuu dadhabuu. Baay'een keenya kiristaanni hantuuta wayii balbala koo kaan Yesuusiif akkaman godhagaa dhiiga wayiin balbala koo irratti arge. Kun sodaa Waaqayyoon wallaaluu dadhabuuti. Waaqayyoon hin beeknu taanaan waanuma xinnaaf guddaatu nu sodaachisa. Eliyaasiin ko Waaqayyo gooxiitti mul'adhu hin jenneen. Dhaqi bulchaa gandaatti mul'adhu hin jenneen. Dhaqi bulchaa aanaatti godinatti mul'adhu hin jenneen. Bulchaa biyyaa waliigalaatti mul'adhu jedheen. Inni hundiyyuu maal gochaa Eliyaasiin ajjeesuudhaaf barbaadaa jira. Eliyaas garuu gaafa abdiyyuu argu dhaqiitii Eliyaas as jira jedhii itti dubbadhu jedheen. Maqaa Yesuusiin hafuurri akkasii kun nutti agalu. Waaqayyoon dhaga'anii Waaqayyoo irraa gootummaa horachuu, Waaqayyoo irraa humna horachuu, Waaqayyoo irraa ija jabina horachuun maqaa Yesuusiin galgala kaanuuf haa ta'u.